السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني هردفتوتك يا أنا سلت إذا channel لك يا سلت أب channel سبسكرايب لايك شير قلت شو هندكتنا سنجرة هل أنتنا أكملت جيميل أكاونتي في أكسما يوتيوب أكم يوتيوب channel أكتبنا إنه ولين إلى الله كناف نفانا ترى انترو دي قبودا ولتديبنا إيجا أما سيتينجي بالبلا كيسان كيسا يروتو كوف كيسا نسينتو إرجع أكنتي إسني بنيجري جوجل كجدو جوجل سيرفيس جرا هنو جلت إسا كيسا يروتو كوف نسينتو جتشارا ويتي أكنتي كيسا سنتني التاني يو درانين إيميلا بنتني جراتن إيميلين كيسان بكخان إسني بها جتشارا يوين بينتني جتشارا إرجسي ملتو كنو أكا إيا أفافو جرو كنا يروتو كوف نجوكاستو إرجع تقاستني التاني إسن سلكي كيسا إرا جتشارا بالبلا كيسا إرا إيميلو تهدو قباتو نندتني كناف قد بوتني جتشارا كنو أس كأما إسن إساجرو كانت إياران إسا كان نتوك آيتو نتويتو جتشارا إرجسي أستم patternii bilbilaa keessanii isin gaafata ni baay'intu jechaadha. Erga akkanatti isin banamee jedhee amma email haarawaa banuuf deemaa jirra jechaadha. Kanaaf create account ka jedhu kana kunoo fatiyya isin mul'isaa jiru kana isa kana yeroo tokko ni cuqaastu jechaadha. Haarawaa banuuf jechaadha create godhaarra. Kanaaf isa kana yeroo tokko cuqaastaniitan for myself ka jedhu kana ni bahaa jechaadha. For myself ka jedhu kana ni tuuxoo jechaadha. Erga tuuxanii jettanii kan isin baasa. Erga isin baasee first name jedha. Kana ammootu maqaa jechaadha email ittiin banachuu barbaadan san jechaadha. YouTube dhaan ka YouTube keessanii san jechaadha. Jijjiirachuu illee dandeettii rakkoon qabu maqaa email keessanii kun ammoo walumaa galatti fakkeenyaaf mi'aani maal haa jedhu wantuma wayyaa haa jedhu fakkeenyaaf ani wanta emaila mataa kiyyaa qabuuf jechaadha. Akkana jedhee jira. Ergasii next kunoo tajaajiltu tana isii tana yeroo tokkoof ni cuqaastu. Ergasii amma kuni bakka kanatti wanni inni isin gaafatu jechaadha guyyaa dhaloota keessaniiti. Kanaaf guyyaa dhaloota keessanii akkaataa isitti guuttan faranjiitiin akka Awuroopaatti ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf ni guutuu jechaadha. Umrii 20 ol osoo ta'ee natti tola. Akkasii. Erga guyyaa dhaloota keessanii akkanatti guuttanii jettanii next jettanii ufafooti dabrituu jechaadha. Amma asitti jechaadha abdii first jedhee duratti guutee isin hoo barbaadan jechaadha emailiin kee fakkeenyaaf abdii first jedhee kunoo akkanatti naaf baasee jira. First abdiilleen jedha isin yoo barbaadan kunoo keessanitti toluu dhabu taate jechaadha. Create jettanii create gootanii jechaadha ka xiyyaara muslim isaaru kana itti dabaltanii jechaadha qubee barbaadan itti dabaltanii create gootanii ka barbaadaniin itti dabalachuu dandeettan jechaadha. Anammaaf kama googiliin naaf fide kana abdii first ka jedhu kana isuma ka duraa san jechaadha. Isuma san irra yeroo tokkoof ni cuqaasa ergasii next godhee of dabraa jechaadha. Ergasii amma bakka kanatti jechaadha paaswoordii keessan jechaadha paaswoordii keessan bakka kanatti paaswoordii keessan dagachuu hin qabdan jechaadha. Kanaaf gana waa YouTubean wal qabsiiftanii jechaadha paaswoordii kana dagatan jechaan ka YouTube keessanii dagatan jechaadha kasaaraadha jechaadha. Kanaaf paaswoordiin keessan lakkoofsa 8 ol ta'uu qaba. Yeroo hedduu jechaadha lakkoofsa bichaa osoo hin ta'in qubeedhaan wal keessa guutaa jechaadha tuqaa wantoota akkasiitiin jechaadha. Kanaaf mee anamma akkana jedhee haa guutuu fakkeenyaaf jechaadha isinumatti mul'isuu fi tuqaallee itti dabaltan fakkeenyaaf wanta akka rakkoo takkan qabu jechaadha. Mallattoo raajii wantoota adda addaa illee itti dabaltan uumaa hedduu rakkoo hin qabu jechaadha.
kanaaf 8 ol ta'uu qaba jecha. Ergasii amma gara ufafootitti nu dabarsee jira jecha. Gara ufafootitti nu dabarsee jira amma poohin nambarii kan kee itti galcheedha. Kun ammootu isin lakkoofsuma biyya jirtanii itti galchitanii jechaadha. Didee kanaaf akkana gootu jechaadha. Asitti amma lakkoofsa confirmation code gaafataa jira jechaadha kiyya kun. Kanaaf confirmation code itti guutu code isiniif erga jechaadha. Bilbila keessan kan isirra isin guutan san garii gaafachuu danda'a. Kiyya kan ammaaf na gaafatee jira ni guutaa jechaadha. Kanaaf kun akkuma argaa jirtanitti amma naaf banamee jira jechaadha. Kanaaf yeroo tokko akkan ol harkistu jechaadha. Erga harkistaniitti kunoo agrii ka jedhu kan argaa jirtanii isa kana ni cuqaastu jechaadha. Ergasii kunoo bilbila kenna irra jechaadha. Eeyyama kennaa jira jechaadha. Kanaaf bakkeena bannaa jechaadha. Amma erga emailii akkanatti banannee jenne kunoo amma erga YouTube keessan keessa seentanii jettanii kunoo gara harka mirgaa kanaan jechaadha ni tuqaayitu jechaadha. Mallattoo gubbaa san ni tuqaayitu jechaadha. Qubee lakkoofsa maqaa isin emailii ittiin banatan ka duraattu gubbaa irra bahaa jechaadha. Abdeedhee waan baneef saniif qubeen aanaa baati. Erga achi tuqaastanii jettanii kunoo as jechaadha. Your channel ka jedhu kana ni tuqaasnaa jechaadha. Ergasii kunoo akkana isiniin jedha. Erga your channel tuqaastanii kaatanii kan isiniif banaa. Asitti ammoo jechaadha baanaarii jechaadha kan YouTube keessanii inshallah baanaarii illee akkaataatti hojjetan akka ajaa'ibaatitti jechaadha qabadhee isiniif dhufa. Baanaara keessan ayigootu jechaadha. Bakka kana baanaarii YouTube keessanii ajgooduu qabdu. Akkasuma bakka kanatti neemii maqaa abdii first dheebaneemii fakkeenyaaf nama duratti jechaadha akka maqaa emailii kiyya yoo barbaadan maqaa YouTube keessanii irra gahuu qaayitanii jijjiiruu dandeettu jechaadha wanta barbaadanitti. Kunoo fakkeenyaaf nama haqee kun maqaan ka emailii keessanii ta'e isin irra jijjiiruu dandeettan rakkoo takka hin qabu jechaadha. Maqaa YouTube keessaniiti malee kun emailii wanta wal qabatu hin qabu. Maqaa YouTube keessaniiti jechaadha kun fakkeenyaaf. Wanta barbaadan yeroo barbaadan jijjiiruu dandeettu. Ergasii save godha. Kun amma Oromoo First dheera. Ergasii erga kana asii guuttanii kaatanii create channel ka jedhu kana jechaadha. Kun argaartu natti fakkaata isa kana ni tuqnaa jechaadha. Maashaallah kunoo amma nuuf banee jira jechaadha. YouTube mataa keenyaa jechaadha. Kanaaf siitingoonni as keessaa gunnu hedduullee miti. Wantoota muraasa waliin ilaallaa jechaadha. Wanna takka irratti gadhiifnee hin jiru. Subscribe illee waan takka hin qabu kun argaa jirtanii. Kanaaf kunoo bakka kana yeroo tokkoof ni cuqaasnaa jecha amma. Erga achi cuqaasnee kana nuuf baasa. Amma duratti asitti kunoo duraan Oromoo First ka amma duratti maqaa jijjiiranii asitti nuuf baasa. Kunoo as jechaadha baanaara keessantu as galuu qabaa jechaadha. Bakka kana baanaara YouTube keessaniittu bakka kana galuu qabaa jechaadha. Isallee seeraan tolchitanii fiddanii jechaadha. Bareechitanii bakka kana gochuu qabdanii jechaadha. Ulaagaalee YouTube banachuurraa jechaadha. Tokkoffaa baanaariidha. Achirraa maqaalee qaraa san onni gootanii jirtanii. Kun ammootu jechaadha. Kun jechaadha linkii YouTube keessanii jechaadha barbaadan copy gootanii akkanatti paste copy dheeraa kun argaartanii jalatti paste gootanii namaaf ergitanii subscribe qaxxitama dhufee channel keessa irra subscribe isinii godhuu danda'a jechaadha. Kanaaf asitti ammootu kunoo description jedha. YouTuberii tokko ta'ee jechaadha description isa barbaachisaa mata duree jechaadha wanta irra hojjechuu barbaadu san jechaadha. Kanaaf asitti akkan irra galchitanii jechaadha wanta barbaadan jettanii
أنا فكرني أمي اسمه لسوفيا إذا كان ما جدو وأنت بربادن إرجع شو لنديتنو يجارا kanaaf namni tokko yeroo gara channel keessanii dhufu description keessa laaluu danda'a jechaadha about keessan keessanii kanaaf ergaa kanneen guuttattanii jettanii kana booda jechaadha wanti isinii hafe jechaadha YouTube dalaguu dandeettanii jechaadha kana booda immoo step isinii hafe step tokko isinii hafe jechaadha video ragadhiisuun duratti jechaadha YouTube ni keessan verify ta'uu qaba jechaadha kanaaf inshallah yoo rabbi jedhe guyyaa tokko akkamitti akka itti YouTube verify gootanii jechaadha karaa salphaa ta'een jechaadha video barbaadan irra gadhiiftanii wajjechuu akka itti dandeettan waliin ilaalaa YouTube inshallah kanaaf yoo videoon kun isinitti tolee subscribe like share godhaa na jajjabeessaa hanga video itti aanuun walitti deebinutti nagahan tura